isin fitte hundi keenyaa khawwalin beeynu tan taate tan dabarte qabsoo bara afran kana fi shanan kana keessa godhamaa turte nammoo addi bilisummaa Oromoodha wabo waraanni bilisummaa Oromoo irreesaa jabeeffachuudhaan humna isaa itichuudhaan hoggansa gaarii hoggansa qulqulluu fi hoggansa ummata hadootuun qabsoo isaa finiinsee asiin mootummaa wajjin hudha wal qabuunsaa beekamaadha. Jijjiiramni dhufe kun haati Oromoodha qabsoo Oromoo keessatti reefka ilmaarra teesseeti kan dhufe. Jijjiiramni dhufe kun qeeroon Oromoodha lubbuu isiidhaa rasaasaa kanniteeti kan dhufe. Jijjiiramni dhufe kun haati Oromoodha ilma siiti wajjin wareegama barbaachistu qabsoo kanniteeti kan dhufe. Abbaan Oromoodha qabsoo tanaaf aarsaa barbaachisu kanneeti jijjiirama kana kan fudhannee fi kan dhufe. Jijjiirama dhufe kana keessatti ammoo dhiifamni mootummaan muumicha ministeeraa yeroo sanii paartii hoogganaa tureen Dr. Abiyyiin hoogganamu Itoophiyaa guutuudhaaf dhiifama jedhee godhatee kadhateen dhiifama tahee bira dabarree obboleessa keenyaatu masaraggale. Jaarraa abbaa gadaan masaraggale. Waaqoo guutuutu masaraggale. Elemoo qulxuutu masaraggale. Qabsaa'ota Oromootu masaraggale. Ilmaan Oromoo masaraa seenee hundi kursii irra taa'uu danda'u jennee isa deeggaruudhaan qabsoon tun badhaadhina maqaa jedhuun paartii badhaadhinaa dhaltee akkaanii fi isiin tun biyya bulchituuf tumsi nuti godhaa turre tanuti ifimnuu miti taseenaan ifimtu. Tana keessatti qabsaa'otaan adda baanee turre namoota obboleeyyan qabsoo waliin jennuun duuda waliin gallee turre. Namoota qabsoo tana keessatti karaa dheeraa waliin dhufneen wal arrabsinee dirree baanee wal saaxiluudhaan obboleessa keenya kan masaraa seenee masaraan baasnu Oromoon masaraa seenee qabsoon inni godhu Oromoon miitu abadanuma isa tumsina malee Oromoo bira isa baasnee kanneen nun jirru jennee haqaan dhaabbannee adda teenya rasaasaaf kannine jiruuf jireenya keenya kan biyya qananii dhiisnee qabsoon nuti godhaa turre muumicha ministeeraa Dr. Abiyyiif layyoon turre. Injifannoon inni dirqatees hundi keenya kabeenu. Tanaan itti dhaadachuufi miti yaadni keenya. Isii tana keessa dhufnee ammoo qabsoon addi bilisummaa Oromoo tanuti rabbobbaa ture. Keessattuu ani facaasu diigu wal madaaluu diduudhaan qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo boochistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo gidirsitu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo boochistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo hidhanneetu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo baqachiistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo kadhachiistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta hurkee bulaa dafkaan bulaa boochistu kan taaneef qabsaawaa turuun keenya tatti haasoinuu miti taragaan beeku ta dhugaan jirtu. Hunda keessa hamtuu fi gaarii keessa dabarree arra geenyee jirra. Arrammoo tobbaana dabre keessa Taanzaaniyaatti araarri ABO fi mootummaa idduutti dhufu kun araara waan jajjabeeffamu ta'uu irraa dubbannee turre. Dhugaadha. ABO fi mootummaa walitti araaramuun Oromoof bu'aa malee khasaaraan qabdu. Oromoo ogguun siin jiru beeku hubadhu. Oromoo nyaattee bultuun baanu. Ta maqaa Oromootiin faarsitee jiraattuun baanu. Tara maqaa Oromootiin aangoo qabattee nyaattuun baanu. Hoggansa Oromoodhaa haquuqaa Oromoodhaa qabu. Ta Oromoo yoo wal taate awwaan fadhe haa dhabu jiru. Keessatti khasaaraa isiin tun akka hin qabne beeneetii fi amanneeti jajjabeessaa turre jechuudha. Taanzaaniyaatti maaltu ta'e? Mariin guyyaa afurii san maal dhalte? Eegas boodoo maaltu deemu jira? Tan jetturraa dubbachuuf hin gadhuuf maaltu nurraa eegama? Tan dura seenaa qabsoo Oromoo keessatti bara 1969 kan jaarraan abbaa gadaa Elemoo Qilxuufaan qabsoo eegaleen irraa kaasee
hanga bara kana Tanzaaniyaatti dhayitee Oromoon teessee ol mari'attutti hiree muaqaama mootummaa Itoophiyaa keessa Oromoodhaaf carraa taanii wal mari'achuu carraa qaamni sadeeffaa idduu jiraatee wal mari'achuu carraa araara qaama sadeeffaa manguddummaan akka jiraattu tan abaa'oon gaafachaa turte san arkachuudha ittiin milkooyteen beeytu abaa'oon ittiin milkooyteen beeytu Oromoon. Tanaaf dhugaan bakka raameessuun taatu muumicha ministeeraa Dr. Abiy keenyaaf galatoomii jennaan hiree tana seenaa qabsoo Oromootiif kan nuuxeetiif hiree tana carraa qabsoo wareegama Oromootiif kan nuuxeetiif akka qaamni sadeeffaa idduutti yoo argame malee abaa'oon dhuftee akka mari'achuun teenye abaa'oon dubbatteerratti ilmi Oromoodhaa ilmi mootii Abbaa Jifaar ilmi Bashaashaa ilmi sabaa muumichi ministeeraa keenya hayaa je'ee carraa tana banuun inni masaraa keessa nu jiraachuudhaan tana alhamdulillah haa jennu injifannoodha tunis khasaraa miti osoo khabiraate abbatan manajamu quudha qabaatee Oromoodhaaf fadhii qabaatee Oromoodhaaf jaalala qabaatee Oromoodhaaf if gaqqabee Oromoodhaaf qaamni sadeeffaan widduu taajiraatu jee carraa banee Oromoodhaaf akka mariin tun taatu abadan wasalaa qaama biraa taate abadan ni du'a malee hireen tun takkaan hin dhufne hireen tun takkaan argamne hiree tana uumuu isaatiif Oromoon hundi muumicha ministeeraa keenya Dr. Abiy galateeffachuu qabna. Alla magan jennaan nutis akka miseensa paartii badhaadhinatti akka nama Oromoo tokkotti akka obboleessa Oromoo tokko galatoomii jennaan. Amma tun tolaan hin dhufne beeki. Yaa tolaan hin dhufne tun. Kadhaan hin dhufne tun. Wareegamaan dhufte tun. Laal. Nin sirbaa fi harmaan dhoofadhaan hin taatu. Tanaan galatoomii osoo wareegamni fadhee jiraate jechuu kiyya laal reefu. Osoo arsaan feetee kafalamte. Osoo Oromoon feetee dhumte. Osoo muumicha ministeeraa Dr. Abiy ta'uu baate masaraa keessa jiru san hayyee kootaan namni sadeeffaan widduu haa jiraatu haanuma mari'annu carraan sanuu Oromoof hin kennamtu. Isaan nuu kanne Oromoo ta'uu isaatii fi Oromoo obboleessa keenya falmine qabsoof ta'uu isaatiif galatoomii jennaan. Tana keessatti ammoo qaamni dhufee har'aan tana qaama sadeeffaa akka dhufuuf dirqisiisee wajji argame kun hambaa jaarraa abbaa gadaati. Hambaa Elamoo Qilxuuti. Hambaa Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Hambaa Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Hamboota qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kafalaa asgaaniitu har'aan tana dubbii tana taa'ee dubbachaa jira. Ilma qeerroon dhalchite. Ilma aarsaan qabsoo Oromoodhaa daandii sirriirra hin jirtu jee amane. Goota Oromoodhaa ka Oromoon rasaasaa fi qawwee malee bilisummaa argachuu hin dandeessu jee cichee gaara gale. Katakarra lamarra sadi naan du'ee jee hijibi ja'anii na hijibsiisaa turan jaallemaroo baga goota taate. Baga goota dhiira taate. Si mala. Kabajaan namni sadeeffaa si idduu taa'ee si naasa'uu san si ni mala. Du'ee ja'anuun ja'anis meeqa si jeefnee awwaalame ja'a ja'anii meeqa si awwaallee qabrii isaa hibaanuu ja'anii meeqa si himnee ati immoo hunda injifattee har'a qaama sadeeffaatiin abbuma fadhee hojii funya furfuritti dhuftee teessee haasa'uun kee sitti haqaa jechuu atis baga dhalattee Oromoof
kana fidu Oromoon tamuun dandeenye ilaarraa. Tanaaf sodaatamnaa haqa himnaaf sodaatamnaa waan biraati miti bira. Nyaannee buluuf jiraannuuf sodaatamnaa miti ree. Dabballee miyor nuti ish. Nyaannee buluuf jecha hin kijibnuuf sodaatamnaa bara. Wannummaan nuti sodaatamnuufu wanni nu jeesuu barbaadaniifu dhugaa Oromoo dubbannee jiraannaafi miti. Baga goota taate. Baga gubbii kana asin geesse. Profeesar Mahammad Adde kabajamoo jaalxaha warri marii sanirratti argamtan hundinuu ambaasaadar Ridwaaniin dabalatee ministeera nageenyaa fi ministeera mana murtiitiin dabalatee warri bakka sanitti argamtan hundinuu qaama mootummaa raayis qaama adda bilisummaa Oromoo raayis ulfaadha galatoomaa isiniin jennaa jechuudha. Ulfaadha galatoomaa isiniin jenna irra deebine. Qaamni sadeefaa achitti argames ulfaadhaa isiniin jenna. Waliigalteen duraa hin milkooyne warra jettaniif ammoo dhaamsa isinii qabna. Waliigalteen tun akka milkooytuuf carraa banuun mari'achuu eegaluun milkaa'ina siiti ta duraa. Walin dhufanii mari'achuun milkaa'ina lamadaati. Tarra waliigalan walii fudhatanii tarra waliigaluu dhabaniif karoora sagantaa wal arkuudhaa qabatanii adda yaa'uun milkaa'ina sadeeffaati. Tanaafuu warra adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa waliin gallee addi bilisummaa Oromoodhaa mootummaa cehumsaa gaafatte jettaniifis deebisii qabna. Mootummaan cehumsaa addi bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa irra gaafatte yoo gaafatte yoo maali rakkoon? Maali rakkoon? Aangoon dhabaa fi yaada ballee. Kantiibaan dhabaa fi yaada ballee. Itti gaafatamummaan dhabaa fi yaada ballee. Maali rakkoon yaa nyaattee bultu? Maali rakkoon yoo Oromiyaa irratti Kafaos dabalatee Abaos dabalatee paartii badhaadhinaas dabalatee mootummaan cehumsaa Oromiyaa irratti hundaa'ee mootummaan tokko Oromoo hundi irra waliigaltu Oromiyaa irratti uumame maali araara feenaami? Bannu obboleeyyan haa araaramnu jechuun jirraami. Araaraan fadhaa aangooti janarraan tuqiniin akkamittaati? Osoo araaraan fadhaa aangoon irraan tuqiniin Tigraayitti hataatu taate arraan tana Geetaachoo Raddaadhaa Tigraayitti hogganaani ta'a. Eenyu jira addunyaa kanarra ka Geetaachoo Asaffaatii ol muumicha keenya arrabse? Eenyu ka jiru? Eenyu ka muumicha ministeera Geetaachoo Asaffaa pirezidantii naannoo Tigraay ol arrabse? Asnaa himigaa. Ega Geetaachoo Asaffaa Tigraayitti pirezidantii yeroo cehumsaa ta'uu danda'e nagaa buusuu jecha. Nagaa buusuu jecha Jaallimaaroo yookiin Jawaar Mohaammed yoo Oromiyaa irratti pirezidantii ta'e maali rakkoon? Hayi. Fadhu Maraaraa haa ta'u maali rakkoon? Fadhu Baqqalaa haa ta'u maali rakkoon? Hayi. Araara feenan jenneere. Laal araara feenaafi. Waa dhoofannaan hin taatu. Oromoon tana likkitti qalbeeffachuu danda'u qabdi jechuudha. Araaraan fadhaa waan biraa. Araaraan fadha jechaa immoo aangoo tana abadan anuma qofaa irra du'an san araaraan taatu jechuudha. Barsi laamma Tigraayittis Dabratsiyoon araara ni feena aangoo irraan buujee araarri Tigraayin dhufu. Oso Dabratsiyoon Tigraayitti anuma pirezidantii ta'e itti fufa malee araarriin dhufu jee Tigraayiif. Tigraayitti araarriin bu'u. Dabratsiyoon ammoo uummata Tigraay maqaa jaalatuuf. Rakkoo uummanni Tigraay keessa jiru maqaa beekuuf. Nageenyi Tigraayiif barbaachisaa ta'uu maqaatti amanuuf. Inni aangoo dhabee
ummanni saa nyaatee bulee rasaasaan alatti ummanni hafuura harkachuu maqaatti amanuuf anaangoo dhabee mootummaan cawumsaa uumamtee ummata Tigraayif nageenya Abuujee aangoo gadhiisee mire. Hai keenya kunis yoo Oromoo Wallaggaatiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Booranaatiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Guujiitiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Shawaa Salaaleetiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Harargeetiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Arsiitiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Baaleetiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Harargeetiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Cinaaksaniif leecalloo qabatte, yoo ilmaan Oromootiif leecalloo qabatte, dhugumaan nageenya akka dhufu haa barbaannu taate akka mootummaatti. Yoo aangoo dhiisnee isaanii kanneen nageenyi dhufe maal dhabnaa nuti? Maali rakkoon? Abbaan fadhaa dhufu, fadhu Jawaaraa dhufuutti, fadhu Baqqalaanaa dhufu, fadhu Maraaraa Guddinaa dhufu, fadhu Jaallemaaroon itti haa dhufu. Oromoo keessa araara buusee mootummaa wajjin qawween Oromiyaatti akka dhaabne eega barbaanne. Gidiraan Oromoorra bara 4-5 kana dabru jiru akka dhaabbattu eega barbaanne. Ajjechaan Oromoodhaa akka dhaabbattu eega barbaanne. Obboleeyyan wal fixuu tanarra eega dhugaan jibbine. Warri kalee wayyaanee jala nu fixaa ture. Arra obboleeyyan keenya aangoo qabadhaa jee yoo bakka wal jijjiire maali rakkoon? Maali rakkoon? Faarsitee bultuun jootanii dhalaala. Wanni faarsitee bultuu tanaaf do'aadhaa tiim qabrichoo qofa. Tiim qabrichoon dammeeytuudha. Nyaattee bultuu miti. Faarsitee bultuu miti. Qarshiin kun kudhan baatitti hin galtuuf akkaawuntii irratti. Qarshiin kun 15 baatitti hin galtuuf. Warra amma nu balaaleffatu hunda akkaawuntii isaanii nuti harkaa qabna. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin kafalamee fi dalagu harkaa qabna. Daleessisaa turrees warra dalagaa jirus ni beekna harkaa qabna. Warra gaafa paartii keessa jirru nuti daleessisaa turrees harkaa qabna. Warra kafalaa fi turre. Warra faarsee bulaa wanni jennuufis tana. Tokko beekna warra hunda liistiitti galchaniif ta mootummaa tana gabbaasuu dandeenya. Eenyuuf maallaqni kafalamu jira akkaawuntiitti meeqaa kafalamu jiraaf gabbaasuu dandeenya nuti. Wal sattaruuf usu jirra malee. Maal wal daleessisaa beekna meeqaatu paartiidhaan kafalamu jira maallaqa mootummaa malaamaltummaadhaan maallaqa paartiidhaan malaamaltummaadhaan Facebook irratti akka dalagu bloogara meeqaa qaxaramee dalagu jira ni beekna. Tun Oromummaa bakka hin buutu. Hin buutu faarsitee bultuun waan nyaattee bultuuf mindaaf mana kiraa jimaa waan nafaqaasiiti jecha waan gootu gooti. Yookaan piikaappii dhabdi. Harmallaan garaara addi malee waan biraa yaaddu. Harmallaan. Isii tana sirri beekuu nu barbaachisa. Qabsoon teenya immoo Oromummaa tokkummaadha jennee mire. Araara jennee mire. Oso addi bilisummaa Oromoo mootummaa cawumsaa Itoophiyaa gaafatte gaafiin ta'e ol guddattee jennaan ati Oromiyaaf qabsaa'uu jirta. Bara silaarra muumicha ministeera federaala irratti mootummaan cawumsaa ta'uu qabaa isin jette akka abinnitti akka paartii Amaaraa kan biraatti osoo akkas jette ergama biraa qabdaa ati qabsoon ta'e Oromiyaa fi Oromoo fi malee Itoophiyaa fi miti maaliif achi dheeyxee jenneetuma asirratti dubbannaa jechuudha. Nuti rabbi sodaannee rabbiin jiraannaa bire. Gaafiin immoo qabsoon si Oromiyaa fi Oromoof maqataateef mootummaa cawumsaa yoo Oromiyaa irra gaafatte araara eega barbaanne. Eega haadha Wallaggaatiif boonye. Eega haadha Gujiitiif boonye. Eega haadha Booranaatiif boonye. Eega haadha Shawaatiif boonye. Haadha Salaaleetiif boonye. Eega haadha Oromoo Harargeetiif boonye. Eega Oromoo tokkoof boonye. Ta ilmaanii hojii qabbana keessa teessee waan luusistu dhabdeef boonye. Maal qaba? Mootummaan cawumsaa Oromiyaa irratti ta'ee isaanis akkuma Geetaachoo Raddaatti aangoo jiru kun irraa bu'ee caasaan isaatis akka jiru jijjiiramee
warri gaara jiruu fi warri falmitoota jee Oromiyaarra falmu kun dhufee araarri bu'ee Itoophiyaa waliin bulcha maali rakkoon yoo gaafiin isaaniitu tana taate rakkoo maaliidhaan. So dubbii faarsitee bulaan ooftu tun to Oromummaa xiyyeeffattee miti tana Oromoon kumni 2,900 na daawwataa jirta likitu badhaa jechuu barbaada. Sirrii miti. Faarsitee bultuun aangoof boolchi. Dhihanaaf boolchi. Qoonqoof boolchi. Dirgoof boolchi. Maal qaba? Ta duraa ta lamadaadhaa qawwee hiikkadhaa seenaa namni hin jenne mootummaa ca'umsaadhaa hidhannoon hiikkannu jettee abaa'ooni namni abaa'oo rafti narraa ol qabsaa hin jiru tokkoon faarsitee bultuutun tokko amma immoo araara barbaanne maaf araara barbaanne wal ajjeesuu quufne maaf ol jibbina osoo ol jaalachuu dandeenyu maaf ol dhiibna osoo tokkoomuu dandeenyu diina heddummaanne maaf ol irra nuti gaafiin Oromoon irra wal loltu hundinuu gaafii irra walii galuu qabnu gaafii irra walii galuu qabnu osoo qabnu maaf ol lollu eenyuuf ol lollu sirrii miti jechuudha absolutely sirrii miti jechuudha haqa kana yoo qabaanne immoo dhugaa kana yoo qabaanne gantummaa keessaa ba'uu qabnaa jechuudha gantummaa tam yoo muummichi ministeeraa badii kan qabaatu taate ilmaan Jimmaa hundi muummicha ministeeraa balaaleffachuu danda'uu qabna gantummaa keessaa ba'uu qabna yoo obbo Shimallis dogoggora qabaatu taate ilmaan Shawaa hundi Shimallis Abdiisaa balaaleffachuu danda'uu qabna gantummaa keessaa ba'uu qabna akka Oromootti eegataane kan qabsooyne injifannoo kana finne akka Oromootti nullee wal dhageeffachaa yaa'uu qabna walii fudhachaa yaa'uu qabna wal dhageeffachaa yaa'uu qabna addi bilisummaa Oromoodhaa hidhannoo hiikkattee haa galtu galuu diddee haa akkamitti hidhannoo si hidhattee galti warra hidhannoo hidhatee gale mana hidhaan jiru qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoodhaa meeqatu mana hidhaa jira harka qullaa warra gale warra booleen gale warra xayyaaraan gale kan mana hidhaa jiru meeqa hiikaa jenne isin kadhanne isin dadhabne tanaaf uummata dubbachuu jirra hay Sabaat naggaadhaa kan wayyaanee hogganee lolchiisaa ture kan dirree waraanaati qawwee osoo dho'isisuu osoo dho'uu osoo wanta jiru harkisaa hidhamee xayyaara biicaa beekamtu saniin mana hidhaa seene mana hidhaati bee tambiraa hundi ta dirree xayyaara dirree loleetti hidhamtee mana hidhaa seente san hundinuu hidhaa seentee turte mana hidhaati baatee Oromoon karaa nagayaatiin nagaan qabsoona qalamaan qabsoona rasaasan qabsoonu yattee abaa'oo bakka buutee dhufte shakkamtee shakkamuu qofaaf mana hidhaa meeqaatu jira meeqaa dhukkubsachuu jira meeqaa booyu jira meeqaa wallaansa dhabuu jira meeqaa haakimniinii fi seerri gadhiisaa jee poolisiin Oromiyaa gadhiisuu diddee Caasaan baana boolisni Oromiyaa irra guddaan sabboontoota caasaa saniin baana laal caasaa isiniif gala laal caasaan san gadhiisuu diddee mana hidhaa akka gadirsu jirtu meeqa duuba kana ga'aan galeeoo akkasitti mana hidhaatiin teessisu jirra anillee wajjin jira je'eetiin isiniin jechuun jira nutu akka paartii badhaadhinaatti warra kana qabnee mana hidhaa teessisu jirra warra kaaniin akkamitti qawwee hiikkadhaa kottaa jechuu dandeenya dura warra kana gadhiisnee amanamummaa jara kaanirraa argachuu qabnaa miti osoo haqallee ta'e bara dubbii haqaamee halaallu ija haqaatiin halaalluun jechuun jira waran hay kana ga'aa qabdee hiitee manaafuutii daawwitiif saadhaa Kaninan amata meeqatti bobbaa ture namicha hiitee mana keessatti hafuuratti kuttee fincaanitti kuttee sagaraa dhorkitee silkii dhorkitee waa meeqa dhorkitee teessistee akkamiin jaallemaaroon dhufee qawwee hiikee ol gala maal abdatee dhufee ol galanne
haati asitti akkas godhu jirtu eenyu inni sadeen ana osottee yoo dhufee ol hin galu anuu hai tanaafu paartiin teenya mootummaan teenya ummata mana hidhaa sababa malee teessistee hiitee taa'u jirtu kana gadhiisaa isin hin jenna osoo aangootti mallatteessanii gadhiisuu qabaanne ana biran kuttu anuu mallatteessan gadhiisa jara kaaniin qawwee hiikkadhu hoottu jechuudhaaf warra qawwee malee hiine kanaa'uu gadhiisu qabna dhugaan tana sa oromoon tun araaramu feena jenne moo wal shawwatu feena jenne sa tamta jennuti jenne tun walit taphanna jenne moo wal araaramna jenne dhiifama walii goona jenneeti muumichi ministeeraa keenya dirree bee Itoophiyaa guutuu dhiifama nuun je'ee OPDO biyyaa nu baaste tumtee dhiifama jenneeni biyya gallee harka kalee nutumaa tureef arraa harka tumaa jirra nuti ummata sani beeka ummata harka kalee nutumeef arraa harka tumu warra kalee nu hidheef arra ifidhee taa'u nuti ummata sani maal irra walaman maal wanni nuti irra walaman kamitan nuti irra walaman osoo haqa qabaanne hacaaluu dhabna osoo haqa qabaanne juwaariina osoo haqa qabaanne angaawota baa'oodha kan haqaan biyya keessa seene hidhaa teessisna osoo haqa qabaanne ummata kana akkana taadha araarri keenya ka dhugaa san akka ta'u kaa barbaannu yoo ta'e dhugaarra dhaabbachuudha faarsitee bulaa booltuu foqa nyaattee bultuu aangoo barbaattuu cinaa caca'uudhaa miti jechuudha dhugaa cina qacaceenu haqa cina qacaceenu haqa kanaaf jiraanna tanaaf sodaatamnaas tanaaf jibbamuu ranqa jenne paartii keenya immoo ummata abaawoodhaa ka dur qawwee hiikkatee dhufe harka qullaa leenjii seene akka godhe osoo beekuu agaara jiru qawwee hiikkatee akkamit dhufa akkamit qawwee hiikkatee dhufa akka ati daawwiti ibsaa gootu jirtu osoo argu akka ati ummata kaan mana hidha godhu jirtu osoo argu hiiki jara kana hidha hiikaa jara kana akkasiin araara obbolummaa karatti deebisa aangoon guyyaa arraa irra teenyu araara sabaarran caaltu abadan araara oromoorra aangoon abbaa feeteen caaltu aangoon abbaa feeteen yoo dhugaan araara oromoo ka barbaannu taate kursii irraa walii kaanee wal teessisuu danda'uu qabna yoo dhugaan oromoon tokkoomuu ka barbaannu taate yoo ajjechaan oromoo ittutti deemtu akka dhaabbattu ka barbaannu taate yoo duuti oromoon oromoorra geggeessitu akka dhaabbattu ka barbaannu taate yoo shirri oromoon oromoorra geggeessitu akka dhaabbattu taate ka barbaannu taate oromoon oromoodhaaf barcumarraa walii ka'uu danda'uu qabdi jechuudha aadaa araaraa saniif aadaa obbolummaa saniif maleemma osoo dhiifamni walii godhuu baannee wal shawwaduu baannee warra kalee biyyaan baaseen arra nu hoogganamnu turreetti warra kalee nu hidheen ergamee arra nu hoogganamnu turreetti osoo dhiifama godhuu baanne dhiifamaaf takka shawwadamnee jirra dhiifamaaf takka immoo sobamnee jirra dhiifamaaf takka immoo gowwoomnee jirra dhiifamaaf takka immoo garaa ballannee jirra dhiifamaaf kakalee biyyaan baqachiiseef laphee bannee hoggansa jennee kanninee jirra irra deebineen sobamnu jechuudha abadan lubbuu meeqaaf takka qabaame inninis guyyaan saa geenyaan numa huta atiis takka qabda guyyaan kee geenyaan abbaan fadhe sin hambisu
ammoo dhugaa sabaa qabattee du'uun qabdu jechuudha. Haqa ummataa qabattee du'uun qabdu. Tanaaf janna jechuudha. So faarsitee bultuun addi bilisummaa Oromoo mootummaa coomsaa barbaadde qawwee hidhachuu barbaaddeette gamanaan maaltu laaluu si dhorkee sin janna jechuudha. Dirqoo si dhorkee mindaa si dhorkee gamana laaluu maaltu laaluu si dhorke gamana cubbuudha jechuudha. Cubbu laaqamee jira nu keessa laaqamee jira nu keessa akka keenyaa kanatti Oromummaadhaan dhugatti haadhaanis abbaanis ittiin deemneetu nu keessa jira. Irra guddaan hangi xiqqaan aangoorra jiru mee qoradhaa jala yaa qoradhaa mee haati maali abbaan maali jaa qoradhaa jala yaa ati nama kana irra guddaa haati maali abbaan maali jaa